Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota hordoftoota koo jirra jirtu nagaa keessanii fayyumaa. Alhamdulillah nagaa fayyaa kooti isinillee bakka jirtanitti rabbiin nagaa fayyaa isin haa taasisu. Egaa samoona kana YouTube irraa babbadeen jira amma garuu dhufeen jira dhiifama yeroo hunda nan bada hin badu jedheen dhufa ammas immoo deebi'een bada. Inna inshallah amrii jabaatti kulli rabbiin nuuf laaffisu walumaanuu. Namoonni illee isaallee maltatee baddee akkam baddeettanii namoonni baay'een keessaan na gaafataa turtanii yaa ogaan beekamaadha. Yeroo dafee viidiyoon gadhiisu yeroo immoo walirra viidiyoo lama fa'iin guyyaatti gadhiisa kanumaa fi inna inshallah hadha kara dhimma guddaa itti deemutti jira. Du'aayinaa kadhaan isiniin jedha. Du'aayinaa godhaaga waan hawwiidhaan isinillee eegaa turtananillee eegaa ture guyyaan hin geenyen jiru alhamdulillah. Hadha kara mana yaalaa yookiin kara mana yaalaa deemutti jira jechuudha. Inshallah waa hundayyuu waan jiru egaa isinis maatiidha. Maatiidhuma irraa dhalatan guddatan qofa miti jechuudha. Maatiin YouTube illee faamiliin akkuma maatii ofiiti walla kan ijoo fi gurra ofii hin beekne baay'ee gammachuu namaa gammadduu gadda namaaf gaddiitu jechuudha keessatti namoonni biyya ormaa jirtanuu. Akkuma isin gammachuu namaa gammaddanii gadda namaallee gadditanu rabbiin waan gammachuu jedhame hunda isiniif haa kennu rabbi isin gammachiisuun isiniin jedha. Egaa kunoo akkuma argitan hadha eessa deemaatti jechuun keessanii oolu. Ana yaala deemaan jira sagalee kan addaan kutee keen itti deebi'ee jalqabarra maal akkan dubbadhe dagaddeera jechuudha. Inna akkuma argitanuu hospitaala Jimmaa jechuudha. Hospitaala yuunivarsiitii eessa viidiyoo yeroo darbe gadhiise irratti hospitaalichi eessa naan jedhaa turtan jechuudha. Viidiyoo dhumarra illee dubbadheen turanii inna hospitaala isa guddaa jechuudha. Hospitaala yuunivarsiitii Jimmaadha kuni itti deemaa jira. Inna akkasii waan jalqabarra dubbadhe dagadheen jira akkuma isiniin jedhee viidiyoo kana sagalee irratti qabaa dhaqeen addaan kutee ture itti deebi'ee. Alhamdulillah guyyaan hin geenyen jiru kaa guyyaan gaheennaan deemaa jira jechuudha. Suuratti viidiyoo jedhaa footoo kaatiin deemaa jira maaliif yaadannoodha jedhee jechuudha. Amma viidiyoodhuma waraabaa hedduunis footoodhuma bilbila irratti kaatiin deemaa jira. Akkasii maaliifuu du'aayinaa godhaan isiniin jedha inshallah baay'ee tokkoon yaadattiin ture jechuudha. Yeroon Helwaanaa dahuu opereeshiniidhaan hin dahee jaalladhee osoo hin taane dirqamee jechuudha. Hamma immoo carraalachuun qabaa ciniinfadhee dahuu yoo hin danda'e rabbiin haa laaffisee ciniinfadhee dahuu yoo immoo dide yookiin immoo fedha kootiin opereeshinii ta'uudha. Garuu an ciniinfadheen daa jedheetan qaalii koo kennee jira jechuudha. Kanaaf jirrillee akkasitti jedhanii kaardii irratti qabanii jiru. Garuu yaada natti ta'ee jira baay'ee tokko. Doktoroonni gariin ciniinfattee dahuu sii wayya yoo dandeessee fi gariin immoo booddee yeroo ciniinfataa dhaqxu yoo erga rakkoon uumame opereeshinii gochuurra jalqabuma kana opereeshinii ta'inaan jedhu oolumaa gadii jedhuga dhuunfaatti illee hordoffii godhaan ture jarri dhuunfaas illee yaaduma akkasii naa kennanii jechuun mokkortee kaatee ofii dadhabde yookiin mucaan garaa keessatti rakkoon irra gahee kee opereeshinii ta'urra jalqabumarraa silaa yeroo tokko opereeshinii taateetta opereeshinii ta'inaan jedhanii animmoo jechuun gaacarraan jira ciniinfadhee dahuudhaaf sananii filadhee jira. Yeroo jalqabaallee akkasnaan jedhaa turanii yeroon Helwaanaa opereeshinii ta'ee ka'ee dachumaatuun hospitaalaan bahine lammaffaatti carraa lama sii kennama yoo barbaadde opereeshinii taata tokkoon ciniinfatiin yoo barbaadde immoo ciniinfattees dahuu dandeessa. Garuu isa ciniinfattee deessu sii wayyadhanii na gorsaa turan jechuudha. Innaa yeroo sanallee baay'ee tokko infekshinii uumee
dahee hospitaala guyyaa 3 ture manatti galeen guyyaa 3 bulee hospitaalatti deebi'ee guyyaa 20f hospitaala ture jechuudha. Infekshinii uumeen daganaa hiikamee jechuudha opereeshiniin sun. Akkuma beekamu yaaliin biyya keenya baay'ee tokko gadi bu'aadha. Infekshiniin sun illee sababa qulqullinaati yeroo jirru opereeshinii godhan sana rakkina hanqina qulqullina irraa kan ka'e jechuudha kan inni infekshiniin natti uumeen baay'ee tokko yeroo ulfaataan dabarse jechuudha. Yeroo sana ganamni ifuu galgalli dhihuu yaaddaa ture hospitaala taa'ee ganamaaf galgala miiccamaa madaan daganaa bakka opereeshinii sun hiikame. Amma yaaddoo akkasiittan jira du'aayinaa godhaan isiniin jedha. Kun viidiyoo guyyaa biraati. Guyyaa biraa hospitaaluma keessatti kaaniin irratti sagalee irratti qabaa jira. Sana gabaabuma waraabee gaafa hospitaala sana jechuudha. Isa kana immoo kan guyyaa biraan irrattidhaa jira. Kanaaf akkasittan jira du'aayinaa godhaan isiniin jedha. Akkuma gammachuu namaa gammaddan egaa rabbumaaf jecha asirratti na argitanii na jaallattan malee maalummaa kun beektanuu bifa koollee uffatuma kana malee bifa koollee na argitanii keessaanillee baay'ee tokko na gammaddanii du'aayinaa kadhataa turtanii viidiyoo yeroo darbe akka sedhee gadhiise irratti illee gammachuu keessan na ibsitanii turtanii. Kanumaafan akkas yaada kana isin biraan gahee ammas du'aayii keessanii na bira dhaabbadhaa. Yaadattan jira akkam godhu akkam wayya yaa rabbi yeroo jechuun kasilas kan namni jedherra rabbi waa hundayyuu namaa murteessee jira kamiifuyyuu jechuudha. Karaa hundaanuu yoo inni nama gargaaree akka ilma namaa tokkotti yaanni nama yaachisuu hin dhiisusa jedhu yaadattan jira jechuudha. Kanaaf inshaallah du'aayinaa godhaa. Garuu parsantaa 100 keessaa 80 ciniinfadheen daattiin 100 keessaa 100 jechuudha. Ciniinfadhee daattiin murteeffadhee jira. Inshaallah rabbiin goona gargaaree egaa kan saatu caalaa mee inshaallah waan itti ba'ullee kan inni isin biraan ga'u ta'a viidiyoo taanuuni yoo rabbiin egaa nagaan nana saree lubbuu koo hambisee isiniin jedha. Ammasittuu du'aayinaa godhaa hordoftoota koo namoonni yeroon onlaayinii irraa badee maal taatee nagaadha mitii jettanii na gaafattan na barbaaddan akka tiruu keessan akka obboleettii tiruu keessaniitti jechuudha na yaadattanii galatoomaa. Kanumaafan sagalee yeroo tokko gaa viidiyoo dhimma dhuunfaa irratti gagadhiisaa akkasii inshaallah. Isinis egaa maatii keessaa tokko maatiin dirqama maatii irraa dhalatanii miti. Maatiin yuutuubillee maatiidhuma dhugaadha. Dargasii afaanuma qofan se'aa yeroo namoonni yuutuubaroota hordoftoota koo maatiiwwan koo beetsabochaachin jedhanu anisuma afaanii qofan se'a. Garuu ergan ofii keessa galeen dhuguma akka maatii ta'e. Amma fakkeenyaaf maatii ofiitti gammachuu ofiis ta'e gadda ofiis ta'e himachuun namatti tola miti. Wallaahi nullee asirratti jechuudha. Wanti gammachuus ta'e gadda ta'e amma dhufnee asirratti baanee isinitti nutti nu cinqa jechuudha. Nu warroota yuutuubii irratti waa hojjetu yookiin viidiyoo gadhiisu kana dhimma hojii yookiin dhimma wayii qofa osoo hin taane dhimma dhuunfaa keenyallee jechuudha. Asirratti isinillee hin hawwitu jechuudha. Nama jaallattan tokko egaa waan irra jiru baruudhaaf dhaga'uudhaaf kanaafanii viidiyoo kana isiniif qabadhee dhufee inshaallah mee viidiyoo taanuuni waan irra gaahee rabbiin lubbuu koo hambisee jedhee inshaallah viidiyoo taanu kan isiniif qabadhee dhufu ta'a. Maaliif du'aayinaa godhaa. Hanga viidiyoo biraatti walitti deebinutti nagaa rabbii keessanaaf tura. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatuh.